Waajjirri dhimma dubartootaa fi daa'immanii magaalaa Adaamaa fi godinni Shawaa waliin ta'uun akkaataa ayyaana Irreechaa duudhaa fi safuu isaa eegeen kabajuun danda'amu irratti dubartoota waliin marii paanaalii gaggeessan. Irreechi dirree tokkummaa waan ta'eef keessummoota kallattii garaagaraa Irreecha kabajuuf deemanii fi magaalicha qaxxaamuranii darbaniif akkaataa duudhaa uummata Oromootiin kunuunsuu qabna jedhan itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Luukuu Alaakee. Hin beekama uummanni Oromoo sirna garaagaraa tini waggaa dheeraadhaaf dimokiraasiin otoo hin turiin dura sirni gadaa tureera. Sirna sana keessa sirni Irreecha Oromoof tokkummaadha jechuudha. Bareedina, duudhaa, wal gargaarsa, walitti dhufeensa sabaaf sablammootas dabalatee kan cimsu. Kanaaf Irreechi bareedina keenya bifa kanaan ammoo wal mari'annee keessummoota fuula duraaf nutti dhufan ayyaana keenya karaa milkiitiin akka waliin kabajnuuf mariin kun kan qophaa'ee. Itti gaafatamtuun paartii badhaadhinaa godina Shawaa Aadde Almaas Fayyisaa kabajni ayyaana Irreechaa yeroo injifannoo eebba hidha haaromsa Itoophiyaa goonfanni ta'uun isaa adda akka isa taasisu eeranii Irreechi sirna galateeffannaa fi kadhannaa uummanni Oromoo barootaaf kunuunfatee asiin ga'e kana kunuunfachuun murteessaadha jedhan. Irreechi aarsaan qaqqaaliitti kaffalamee sadarkaa kanarra ga'e. Ayyaana Irreechaa waan jennuu fi qofa miti kan kabaju. Nu akka sabaatti sirna ijaaraa kan jiru. Ayyaana Irreechaa keessatti sirnatu ijaarama. Aadaa fi duudhaa keenyatti iddootti deebi'a. Kanaaf immoo warri as jirtan, dubartoonni as jirtan wareegama qaqqaaliitti kaffaltanii jirtu. Qabsooftanii jirtu. Asiin geechistanii jirtu. Ammas waa'een ayyaana Irreechaa mariin sadarkaadhaan gandarraa kaasee amma sadarkaa magaalaatti xumura kan argatu kun ayyaana keenya, safuu keenya, duudhaa keenya karaa nagaatiin kabajuudhaaf. Ayyaanni Irreechaa kan uummata Oromoo hundaati. Sabaaf sablammoonni ayyaanni kun yerootti waggaadhaa gara waggaatti akkamitti akka hawwataa ta'aa dhufe, akkamitti akka nama simatu laalaa yerootti sabaaf sablammoonni nutti dabalamaa jiru. Irreechi dirree tokkummaa, nagaa, jaalalaa fi dhiifamni itti taasifamu waan ta'eef nageenya eegsisuu keessatti dubartoonni ga'ee isaanii bahuunii fi humna isaanii cimsachuun nageenyummaa magaalattii eeguunii fi keessummoota simachuun keessummeessuu qabdu jedhan itti aantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa Aadde Sarkaa Lamsaa Kumee. Keessummaan asiin darbu kun hunda isaa immoo duudhaadhaa fi safuu uummata Oromoo irra dhaabbattanii simattanii waan hunda isaa ilaaltanii tun kan dabarsu immoo isin waan ta'eef tokkoffaa keessummaa simannaa kan jedhu sun qabamee keessummaa keenya sirriitti safuu fi duudhaa Oromummaa irra dhaabbannee simachuun nurra jiraata kan jedhu sun silas mari'achaa turtanii qophaa'as turta waan ta'eef tokkoffaa irrattisa. Lammaffaan nageenya eegsisna. Akkasimi mana keenya keessaa nama baay'ee bahee toon sagantaa san irratti hirmaata. Ofii keenyaafis dhaqnee hirmaannaa. Kanaaf waa'een nageenya eegsisuu karaa tasgabbii qabuun sagantaan kun akka goolabamu gochuu keessatti immoo gahee olaanaa qabna waan ta'eef nageenya eegsisuu keessatti gahee keenya bahachuun nurra jiraataadha. Sadaffaa ofii keenyaaf immoo dhaqneet irreeffanna. Kanaaf inni irreeffannaa nageenyummaa isaa hin eegsisna. Sagantaa kanarratti immoo qaama dhufan hunda isaanii simannee karaa nagaa qabuun akka gaggeeffamu gochuun nurra jiraata kan jedhu sadan kan hojiirra oolchuun nu gaafata waan ta'eef karaa guutuu ta'een humna keenya cimfannee walis dubbisnee karaa safuudhaa fi duudhaa Oromummaa giddu galeessa godhateen keessummaa keenya simannee gaggeessuun nurra jiraataa kan jedhu isin kaasuu barbaadeetanii. Hirmaattonni sagantichaa yaada kennaniin akkuma hidha haaromsa Itoophiyaa galmaan geenye kana ayyaana Irreechaa milkiin kan xumurru ta'a jedhan. Alaa keessaa diinni wal ijaare kuni hidha Abbaayitti firri yoo gammadu diinni immoo akkasumatti karoorfata waan ta'eef haawwanni keenya, dubartoonni keenya, qeerroof qarreen keenya, uummanni Oromoo bal'aan sabaaf sablammii nageenyaa fi tokkummaa jaalatu wajjin qindoofnee Irreecha kanatti jalatti qophoofnee eeggannee sirna keenya kabajuu qabna. Nu Irreecha keenya
wal gorsinee qarreef qeerroo gorsinee warrannee tooyi inuma jabeeffannaa nagaa keenya sinuma buufanna. Yaa ta'u yaa ulfaatan isaanis nu irreechi keenya burtuutti nu deebi'uu isaati baay'eetti gammanne Finfinneen baramee qamma irratti magre horsa diinuu bakka siyaasaan nu ta'aa tureeyyu akka amma annoodhanii moti korma faatutti qalamee ta'u siyaasa irratti gaggeechan. Haa ta'u ammas hunduu hafee oddoo araaraa ta'ee oddoo irreechaa nu ta'uu isaati baay'eetti gammanna.